Ata dibira kama samala tu yuka masina sakabla manarra afan kesa doitu. Gaba gara la siyasa na ani bakka itti si dubbadhu ta'uu diddee bar wal dhibde namni akkaataa wal dhufee dhibdee ibsa kan dhaggeeffatu jidduu dhaabbadhaa stop jedhee sirraa dhaabe anafaa gaafa. Gaafa ijoolleen re'in tiisitullee re'in dhiiftee re'in jalaa dheessaa turte sana. ni yaadadha dubbii sanii yaadadha goote laakiin hammadatti dhiifa malee narraa ta'i waa laalutu gaariidha beektee yoo amma wani tokko yoo dubbattee bu'aa fidin miidhaa isaa keessa laaltaa yoo nama gabbayee waa dubbadhe gandatti dhiibanii anaa kana akka jaalataniin beeytaa ammuma ka waan hedduutu socho'a jedheetumaan waan deemu kana ani kallatti illee itti bilbilee tureeyyuu mucaa waliin arganne malee nama biraa immoo saahibban isaa hedduu haasofsiisee gastii namallee seenee dubbii kana qabbaneessaa jedhee dubbataa ture. Garuu amma qabbanoofte bari beeyta wanni miidiyaa tokkokkii kun ol guddattu torbe guyyaa sadii. Ana bira abadan hin qabbanooftu. Ila zalaala. Waan kana deebii argadhu malee itti aggalaallu. Kophaa kiyyamaan dhaabanne. Haga isa dhumaatitti gaafiin kun deebii argatu malee hin dhaabbadhu. Mucaan immoo mucaa ati gaafii gaafattee dhumaan si haa deebisu laakiin Anaafi miti inni uummata Oromooti haa deebisu. uummataaf gaafii haa deebisu nuti immoo abdii paartii kamuu keessa akka hin jirretti beeyna akka waliin dubbanne. Kanaas uummata Oromootitti haa himu kaa uummata Oromootitti haa himu. Fotoo si gaafatee fotoo gaafatee fotoo si gaafatee fotoo maa wajji kaate. Uummata Oromootiif haa himu kaa uummanni Oromoo marti baramma gaafii kana deebii barbaada. La mali ila amata kakata amma namni tokko mucaan beekama maa fi dubeta illee amma nama mata bulchaa jiru kanallee angoota waliin fotoo makaanii yaani illee wal bu'aati illee odoo amma nama tokko bakka deemtutti argitee jette nama wal beeytanii nama yaani keessan gara illee jiru fotoo walumaan ka'uun ni mamala ka'iinsaa miti yaadate gaafii uummataa dhiyaate nama dhiyaate kana. Lakki ani paartii kamuun hordofu yookaan badhaadhina yookaan immoo girrisa kana jedhee laakiin immoo kana maraa keessan jiru gurbaa hiriyyummaa masuuraa waliin kayoo jedhelee dubbiin dhumate beeyta girigiriin biraan faxaramuun hin barbaachisu. Sirba caalaa yoo caqase rakkoo maal qabaa bibi sirba caalaan kaleessa qabsaayaa Oromooti sirbinni kaleessa Oromoodhaa sirba qabsoo. Anuu poosti godha ish mushkila anuu poosti godha inda beelaalaa ture caalaan har'a garuu caalaa bultume nama mootummaa wajji dalagu waan ta'eef komii irraa qabna akka Oromootitti. Laakiin isa miidhuun barbaannu. Nuti kajechaa jirru isallee gaafin nu gaafanne yoo mootummaa hojii jiraatte nutti himii jennee gaafanne malee isa miinan jenne. Nama Oromoon kumaataman mootummaa hojii hojjechaa jira. Isa kana hubachuu qabdan jaran. Girrisaa jechuu waan of danda'e tokko. Uummata hagarraatti dhaabatee mootummaadhaan du'a nurraa dhaabii hidhaa nurraa dhaabii jedhee kadhataa jirudha. Mucaan kun uummata kana keessa jira. Yoo ammoo achi deebi'ee akka tasaa ta'ee mootummaa wajjiin ka jiraatu taate amma tanuma nutti himennee gaafanne. Kun ammoo waan nama arrabsiisee fi duula gana ga'uu fi dulleen qabu gaafii salphaadha jechuudha. Innis dhufee dubbii jijjiiruu osoo hin taane gaafii gaafatame deebii deebisee uummanni Oromoo marti. Okay, deebiin isaa kana Ahmad mucaan akkanumaan fotoo wajji ka'e irraa dhiisi bakka. Garuu inni deebii hangaafadhe dhiisee waa'ee uffataa fide. Yaani wanni inni miti. Isuma durallee gurbaa wayii irratti abdii hukumee abdii gataachuu ati maaliif suufaa kana uffattee luka kee kana immoo akkana bante ka jedhu tokkollee asirra deddeemaa jira beeyta akkana akka waan suni Ahmadii boorishaa sanii akka sheekaaf godhu maayii kana Ahmadii sheekaaf godhu san kadheen gadda akka nama kiniini 100 liqimsee maraateetitti arrabsu san hin agarre Ahmad boorishaa ka jedhamu tokko mucaa bilisiginnaa san inni nama mara arrabsa anallee inni isa malee namni waa'ee uffataa kaasee jiru amma mucaan suni yookaan sheekaa ta'uu uummata godhuu barbaada maamaa maratee haasaa yookaan arraba minni na arrabse san namni marti dhageeffatee ture namni rabbiin sodaatu namni rabbitti amanu namni hadiisa rabbiitiin bulu ilma namaa akkasitti arrabsa shari'aa kamtu isaa hayyame akkasitti nama arrabsi yookaan ammoo mucaan sheekallee miti jaahila mucaan wallaalaa badaadha. Mucaan sun amma nama ajaa'iba yookaan as garagalee akka nama amantii muslimaatiif quuqamee godhata. Arrabuma inni dheengadda na arrabse sammee Oromoo dhageeffadha. Na arrabse. Osoo na arrabsu afaan goge mucaa. Afaan goge isiniin jaa bishaan illee nuun wattan bishaanumallee oli nuun. Bishaanumallee afaan itti qabatu. Mucaa wallaalaadha jaahila mucaan beekumsa illee hin qabu jaahila. Laala ani jaahilummaa isaa hin beeka garuu
amantii da'oo godhachuun gaarii miti. Abdulkarim Chicago jetta bibi naga qabda. Gorsaa waa namatti hima malee akkasitti kottoonfatee arrabsee ati fokkataa akkasiiti. Ati bareedaa akkasiiti. Bareedumsi kee akkasi. Fokkinni kee akkasi. Anatu alaasi galcha. Anatu si sirreessa. Yoo soba jedhu sheeka ta'ee dhufe. Asuma akkasin arrabsu bar. Sheeka ta'ee da'oo godhuu barbaada. Rabbi si haa qajeelchu obboleessoo. Jalqaba da'oo namatti godhu. Namni hadiisa rabbi namatti himu. Osoo namnuu si arrabseen arrabsu. Maaliif? Rabbiin sodaata jechuudha. Rabbi isaa sanuuf gubbas sodaata. Akka bakka kaan buutuun nama arrabsu kana jechuudha. Ka osoo nama arrabsu afaan gogee akka bishaan illee afaanitti hin qabanne. Isaan akkanaa kana. Kanaaf ani nama ana arrabsu. Akkasii Ahmad kiyya arrabsamuun rakkoon qabu. Umaaf si arrabsanii rankaayatinii amma tasgabbii naa buutu. Laakiin namni karaa nagaatiin wal gaafatu, karaa nagaatiin deebii walii deebisuu wallahi rakkoo takkallee hin qabu. Kuni osoo baratame gaarii. Ajandaa godhatee miidiyaa kanarratti lafa dhiitaa jiru uummata dhuunfaa isaatiin lafa dhiitaa jiru malee Ahmad dubbiin baay'ifne. Dubbiin tiyya gabaabduudha jiran. Ani mucaan ajandaa sokaa bara ajandaa sokaa na gurguddaan meeqa bilbila. Uummanni ajandaa sokee dhiisee gaafii gabaabduu wayii gaafadhee bara. Ganda namaan tuuyne nama biraa isatti hin daballe. Ati girrisaa keessaa baatee badhaadhinatti dabalamaa jirta moo girrisaa waliin jirtaa jedhee gaafii kana gaafadhe. Deebisee ani abboo girrisaadha mootummaa waliillee hin jiru akka tasaa ta'ee namoota ati footoo na gaafatte footoo wajji ka'eera. Oromoon marti akkasin naa hubadha. Dhume dubbiin. Saniin gara kaanitti Ahmadi nama takkan tuune ganda namaa takkan arrabsine. Haga ammaatitti akka ijoolleen namni 900 ol abdii bira dhaabatanii na arrabsan. Galgala ganama nama 300 gaya. Ijoolleen amma narratti viidiyoo hojjetan. 300. Takka lama jedhee ijoollee 300. Hunda isaa mee alaakaya nama 300 caala. Namni 300 kuni na arrabsuu malee diwiiti natti godhee mataa gaggara galchee narra dhiichisuu malee gaafiin inni gaafate maali? Deebii akkamii deebise mucaan kuni? Dhugumatti Ahmad waa'ee uffataa dubbatee jira. Dhugumatti Ahmad suufa isaa gaafatee jira namni jedheen jiru. Nama na arrabsu malee. An abdii gaafii gaafachuu mirga guutuu qaba wallaahi billa. Mirga guutuu qaba. Biltsiginnaa yoo ta'e san abdii rakkoo biraa irraan qabu bara. Maa deeggarta biltsiginnaa hin jedhuun gonkumallee. Maaliif? Oromoo 100 miliyoonatu biltsiginnaa deeggaraa jira. Oromoo kumaatatu biltsiginnaa deeggaraa jira. Biltsiginnaa walakkaan Oromoodha. Ani isa kanallee rakkina kiyyaa miti. Garuu abdiin ummanni Oromoo bakka guddaa isaa qaba. Kaleessallee ummata wajjin ture jedhamee akkasi beekama. Gaafii kana gaafadhe malee an akka jarri amma dubbii jijjiiranii uffata kiyya natti naafee suufa kiyya natti naafee jaansan an hin jenne. Mootummaa deeggara yoo inni naan jedhe iyyuu duran dhaabadhu. Maaliif duran dhaabanne? Abdii qofaa miti jechuudha namni mootummaa deeggaraa jiru. Oromoo miliyoona waan ta'eef isa qofaa miti. Kan akkasitti na hubadhaa ijoolleen arrabsaa jirtan ani isinitti illee aarii hin qabu. Garuu dhugaa tana akka isa dhumaatitti akka inni deebii uummata Oromoo deebii tana deebisutti ani inuma gaafadha gaafii kana. Qabsootu akkana qaba. Ashoofatti hin jirru jaran, dansitti hin jirru, taphatti hin jirru. Haa isin diwiiti godhattanii narraa dhiichiftaniif miti an gaafii kana gaafadheef. Haa ammoo isin dubbii ooftanii gandatti galchitaniif miti gaafii kana gaafadheef. Uummata Oromoo bal'aadhaaf mucaan kun waan kana ifa haa godhuuf gaafadhe. Saniin gara kaanitti diwiiti yookaan ajandaa isinii baasuuf miti. Kuni ajandaallee hin jedhamu gaafii sabaati gaafii nama tokkooti miti. Warra mootummaa jiru mootummaa wajjin jira akkasitti adda baafatee beekuu qaba. Oromoon jechaaf gaafii kana gaafadhe. Oromoon lakki baruun barbaannu dhaabbata isaa yoo Oromoon jedhu taate san Oromoon haa dhiisu ani garuu hin dhiisu. Gaafii kana inuma gaafadha. Akkasii jechuudha ajandaa gabaabsii maali? An ajandaan dheeressine ummanni na arrabsaa jiru, ka lafarra na harkisaa jiru, ka mataa na garagalchee narraa sirbaa jiru. Isin jabaadhaa isiniin jedha. Garuu ansaniif jecha gaafii gaafadheen dhiisu akka barbaaddanii narraa dhiichisa. Fotoo biraa Facebook irratti isinii maxxansee jiraarra. Fotoo babbareedaa isaa. Akka isin bareechitanii narraa dhiichiftaniif. Facebook irra isinii kaa'eera. Fotoo 24 isinii maxxanse. Fotoo 24 Facebook irra isinii maxxanse san keessaa ka barbaaddan mataa gaggaragalchaa, ka barbaaddan hundattiidha, ka barbaaddan irra taa'aa, ka barbaaddan kaballaa itti naqaa, ka barbaaddan boksiin dhayaa irratti dhiichisa.
Wallah ammoo isinii maxxansee dhufe sa'aatii tokko dura jechuudha. Footoo 24 maxxanse. Footoo 24 keessaa kan namoota wajjin kaleessa qabsoorra turreellee keessa jira. Hiriira kanaan dura geggeessaa turre uummata Oromootiifis achi keessa jira. Sanillee achumaan laala. Dhaqaa achirraa fudhadhaatiniin dhukkee irraa kansa. Isinii maxxansee jira footoo babbareedaa isa. Yaa salaam. Dhaqaa fudhadhaa. Baxabbataa akka barbaaddanitti irra bashannana. Gaafii gaafadde ammoo inuma gaafadhe. Kanaaf jecha ajandaa nu baaste waan jettanii lafa dhiittaniif hin qabdu kuni ajandaa miti gaafii nama tokkootiillee miti gaafii saba Oromooti. An dhaabbata namaa baruu barbaada. Yookaan bilxiginnaa yookaan girrisa adda baafachuun gaarii. Gaafii kana abdii gaafadde abdii yoo ani mootummaa waliin jira jedhe pereed dhumate Oromoon hubate. Lakki abboo mootummaa wajjin jiru tasa mucaa walagarraan footoo wajjin ka'e dhumate dubbii. Oromoon bal'aan tana baruu qaba jedhee waan amanuuf kuni gaafii nama dhuunfaatii miti. Gaafii nama tokko qabsoo nama tokko warra jedhu jira. No, kuni qabsoo nama tokkootii miti. Wallaahi qabsoo nama tokkootii miti. Gaafii bilisaa waan ta'eef akkasii hubataa. Ahmadi yeroo biraa walitti deebina natti dawwalaa jiranii. Sheek akkasii dubbii hubattee jirta jedhee yaada Sheek Kamaal akkasii tanuma wanti jirtu ana bira rakkoo sirriitti hubadhee mee keessallee on gara tasgabbiititti hojjanna abdillee walitti hin dawwalaa fi tasgabbiin akkuma itti dhufetti jira ana bira tasgabbii jira ijoolleen narraa dhiichisan akka barbaadanii haa dhiichisanii an abbaan fedhe waan fedhe onaa godhe ganda namaan tuqu qabsaayaa tokkochatti hin bu'u gaafii gaafadhe itti dhufa ijoolleen barbaadde fedhe narraa dhiisituu ka barbaadde naa arrabsitu Samirka jaraati ullee waan taateef isa saniin gara gaanitti gaafii gaafadde duuban deebi'an. Wanti biraa wanti jaarsummaafillee nu waamtaniif hin jiru. Isii tan akkasitti hubadhaa jechuu barbaadeeti Sheek. Okay? Isa kanaaf jecha barattuu deebisessi bilbilallee isallee ni dubbisa inshallah gari hannoota. Namoonni tuqaata nama bilbila sagalee kiyachitee jettee dhufa. Ciao. Ciao. Ciao kakao, ciao kakao. Akkasime Oromo dabil koppilinkii godha guys hundi keessanuu dabil koppilinkii godha. Kamaal illee dhufee mataana nyaatee sii tare. Dabil koppilinkii godha hundi keessan. TikTokii kiyya haarawaan banadhellee follow godha.